Godina Wallagga Bahaa aanaa guutoo giddaatti oomisha qonna gannaa hojjetamaa jiru hoogganaa biiroo qonna Oromiyaatiin kan daawwatame. Godinaalee rakkoo nageenyaa jira jedhamu keessatti hojiiwwan qonnaa irratti qonnaan bulaan of kennee hojjechuun jiruu fi jireenya ofii fooyyeffachaa jiraachuu FBC'n aanachatti argamuunis kan ilaale. Hojii qonna gannaa qonnaan bultoonni kilaastara boqqolloon hojjechaa jiraachuu qonnaan bulaa obbo Darajjee Tasammaa fi dargaggoo Mahammad Saanii kan himan. Tararra namni seera qabeessaan argatee amma kuntaala 60 amma kuntaala 70 argata. Egaa seera qabeessaan afiniin itti godhee seera qabeessaan madabaraa isaatti kennee seera qabeessaan zariisa guuttatee hojjetee jennaan seera qabeessa waan argatta jechaadha. Batayii lafti karaa asiin kun immoo ariifiidha lafichi. Saduraa yaa'u badaamini amma garuu wayyaa bara naannatti dabarre kana bareedaadha. Oomisha gosa boqqolloodha an facaasaatti jirru. Yaa'u baay'ee isaa gugaatti jira gara xumuraatti dhufaatti jira jechuudha. Dabalataanis qonnaan bultoonni kunneen waggoota muraasaas lafa qonna isaanii walitti aanee jiru kilaasteraan hojjechuun bu'aa gaarii argachaa jiraachuu qonnaan bulaa obbo Tamasgan Tasfaayee fi dargaggoo Fiqaaduu Dassuu kan dubbatan. Namni inni faca'ee hojjetu amma kuntaala 30-40 argata ture nama yeroo dhuunfaan hojjetamu jecha amma waliin inni hojjennu ijaaramnee kilaastera kana irratti inni hojjennu sadarkaa 60-70 argachaa jirra jechuudha. Tokko muuxannoo wal deeggaraa jirra. Guddina gara fuulduraafillee ijaaramne akkuma isin argitan kana akkuma isin lafa bal'aa namni 51 immoo hektaara 200dha inni qabu. Duraani 100 jammarree amma garuu jalatti ijaarree gara hektaara 200 qabna jechuudha. Hedduu jechisna. Baay'ee gabii baay'ee gashin. Karaa gaafa amma gaafa kan isaanii qonnee baanu gaafa kan isaanii qonnee finnee baanu karaa gaafa deemnu baay'ee hojjenna. Galii baay'ee gashin oolla. Bulchaan aanaa Guutoo Giddaa obbo Tamasgeen Gabbisaa bara kana qonna gannaatiin lafti hektaarri 46,000 ol irratti midhaan gosa adda addaa facaasuuf karoorfamee akka hojjetamaa jirudha kan kaasanii jiran. Oomishni miliyoona 5 ol waggaadhaan akka argamu karoorfamee hojjetamaa jira. Paakeejiiwwan qonnaa karaa guutuu ta'een qote bulaan leenji'ee hubannoo argateetu karaa paakeejii guutuu ta'een akka nu hojjetudha kan Guutoo Giddaa keessatti hojjetamaa jiru. Qonna kilaastera 3,160 kilaastera 3,160tu akka hundeeffamuuf karoorfame 3,160 kun karoorfame lafa hektaara 46,000 ol irratti kilaasteraan akka oomishamuuf karoorfamee jira. Isuma irratti facaatiin boqqolloo akkuma ammaa har'a agartan kana facaatiin boqqolloo kilaasteraa gaggeeffamaa jira jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallagga Bahaa obbo Asfaa Hambisaa akka godinichaatti waggoota muraasaas hojiileen qonnaan bulaan kilaasteraan waliin ta'uudhaan hojjechaa tureen bu'aan gaariin argamu himuun muuxannoo sanarraa ka'uunis bara kana xiyyeeffannaan hojjechaa jirraa jedhu. Akka godina Wallagga Bahaatti bara kana lafa walii galarra jechuudha harka 80 kilaasteraan qonna jennee jirra. Kana keessaa hektaara 771 fi 378 keessaa bantaa 80 kan tochuudha kilaasteraan yeroo ammaa kana ijaarraa jirra. Dabalataanis jedhu obbo Asfaa Hambisaa lafti hektaarri 400 olii kilaastera boqqolloon uwwifamaa jiraachuudha kan dubbatan. Kilaasterri ijaaramee jiru kilaastera misooma boqqolloo dabalatee jechuudha kan biraa dabalatee hektaara 667 jechuudha. Kan keessaa boqqolloon hektaara 450 50dha. Kanaatiif jechuudha yeroo ammaa kana immoo facaasaa keessa jirra.